beelloo wal fakkaatu. Si saafi? Beelloo wal fakkaatu ta'uu qabaa guyyaa sarkisanii Oromoon hundi naa beekuu qabdan doktor. Beelloo wal fakkaatu ta'uu qabaa. Makiinaan hundi maqaa kiyya laxxafatee wanna fuuldura irratti jechuudha. Makiinaa qofaare inshaallahi. Makiinaa qofaare. Karaa keessatti illee taappelleen bakka hundatti karaa hundarratti dhaabbatuu qabu. Firii qorataa. Qorataa waan qorataa wanni tuufne hin jiru. Amma ka irraa haasaaru dhimma rookeetiiti. Dhimmi rookeetii dubartii afur qabaa. Akkasitti itti hima. Kana gochuu yoo danda'an amma fakkeenyaaf warra jimmaatirra kana caalaa miidhuu qabnaare. Nama jahaachirraa arganne dinqisiidhaaf miidhamuu hin qaban. Baadiyyaa nama tokko warri amma galmaayin gujii fi iluudha. Warri gujii warri iluu as jala hin jirtan. Gujiin jira gujiif booranni baay'ee jiran karrayyuu. Biyyattuu mucaa kananii beekaa Doktora Rawaat Galatooma. Gujii fi karrayyuun hin galmooyne. Guyyaa tokko moo guyyaa garagaraa fuudhaa jedhan? Guyyaa tokko magaalaan tokko kalandarri cufuu qaba gaafa sarkiisanii yoo dhugaa akkas ta'e. Guyyaa tokko fuutee mana meeqa galchite? Manuma takkichatti galcha. Itti qolloftee biraa baduu feeta moo? Walumatti oloofee itti cufa kalandarri cufaadha lakkaa waan irra oolla kaanu. Ani kan jedhu dubartii 20 fuutee galte. Beelloo kalarii tokko diizaayinii tokko uffatanii galu. Hogguu manatti hin galte manatti olofteetiin barri itti qolloftee baddamu akkam taata? Hidhee takkaan baasa. Guys, taap godhan hin qaxxaanaam sirrimatti qaxxaanaam. Kana jala jirtan mee naa bootu Dr. Biiftuun dhugaa rabbi. Lakki anumas immoo dhugaa akkasumoo taap qofaan akkasumoo abdiin qaba. Taap godha asirratti faata ta'anii isiniif jedhee nama wareegame dhugaa rabbi natti hin dhiisu. Amma mo'atamuun big shame. Kalandarri cufuu qaba doktor yoo sannaan godhinanillee sargisan kaansel godha. Kalandariin cufamuun ilaala. Guys, first gift dabel. Kalandariin cufamuun normal. Rakkoon hin jiru. Guys, barnama muraasa inni taaptaabii qofaan nu dhaqqabe. Kii nama diidama kana mana tokkolcha olooftee duubaa itti qolloftee biraa baddamu. Ati tokkolcha achi keessa dubartiin kun diidamman kanaa isanuyyuu beelloo itti gootee niin fuudha jettee galaarta akkam gootu. Diidammanuu beelloo wal fakkaata miinzee qaban. Jarru walii miizeedha miizee mandarraa goote miizee miti hamoommota gaaniyyuu. Akka umriin isaanii maa guyyaa takka yookaan sa'aatii waliin tarree wal taraniin bayan eegas mana hidhaa jedhani. Akkam taataa siin jee baramma. Takkichatti galchee guyyaa tokkoon achi bayan. Eessa dhagan? Kana bira dhufan kilaasii hin jiru. Agaan diidammanuu xumuree fatanaa darbutti. Kalandariin hin banu. Jalqabatti namtu si bira dhufuu qabu. Kutaa kamittu si bira dhufu? Kutaan osoo hin taane umriidhaan maa daqiiqaa shanillee kan taane ta'u umriin isii dura achi ta'a. Umrii afoo jiru. Qofanii hin dhufne paaspoortiidhaan malee irraan fuunu. Yoo akkas taate hoolaa se'ee. Yoo akkas taate tan arsii san xiqqoo umriin ol deebi'u isin jalqaba si biraa dhuftu. Jalqaba taatu isin akka dhumarra oolu qabdi yookaan yaada kiyyatti maaliif hin beektaa? Yeroo kutaawwan hundaa injifadhee dhufe san akka waan jettutti isin naafaa kennamtu akka irratti. Wayne balaacha. Kan hubatan filis. Faamilii amuun umii. Komantii barreessuu ma jaalattanii maali uummata jaalalaa? Doktor akka namoonni dhugaa rabbi anuu har'a geemii taphate. Kunis namooti saamee.
Follow le tolchani follow le isa bira nakina fuula asumarraan gattu kaa follow tolchaa. Ani thank you. Tolchaa deebi'a follow. warra geemii taphadhee har'uma qaxxaamuu qabdu garabbi maal tafaa'ula tolaanii oromoo Ani masakina. hundi isaa faaxeen garana jirti wallahi dorgommii faaxee fi maammaduu Yes, ifanar. ani akkamitti giiftara tokkichaan qabu Why thank you Ali wallahi nagara to beton thank you masakina lo. Aishi. kanaaf jecha akkasitti itti yaadi doktor ati immoo haadha waltajjii taatee guyyaa addaan galchuu qabda Ani dhaabadhee fishkaafuu faasinitti. hin baafta daanyaadhaati takka takka hin baafta umrii isaanii ilaaltee eedit goote hin shakkamuu qabdulleedha yoo si shakkan gahu Ara nadhiisan an jiraachuuf taana dhiisii akkuma Fatiyaan Kaayiroo jette an jiraachuuf taana dhiisii. illee akkanattoon as hin jedhe gaardii godhadhu wayta qorataan sedha qabu si nyaatte faate afur karatti yoo itti dhufte inshaallah dafiiti bilbiladhu poolisa No, akkasitti illee sodaa dubartii mitootoo dhiiruu na dhufe sodaa akkasiis hin qabu. Lubbuun gizema tokko baatii bara. Lubbuun baasuun barbaannu nama akkana eegamuu qabna barnu fedha kennan ummanni keenya seera Inshaallahi baatu inuma baatee darbiti malee dubartii miti dhiira jala akkan akkas hin deebi'u. Du'achumatti hin bada malee mal guyyaa na dhufte waa oolamoo. akkas taanaan hin baa'onnee qabda jechuudha xiqqoo akka haadha faatee sawwa akka kaaftee jirta Ani kan gara naa kana no akka akkasiisan illee hin kaasu. Manuma keessatti xiqqoo tana yayyaadha. akkas taanaan namni sitti karaa hin jiru haati faatee subee thank you garabbi baay'ee galatoomu Haala dirbiftu wayye meeqa. wayyuu mar galatoomu kitaati haa goonu doktor simoo yaadu garabbi kana koo Ayyee na kaatta isii kaattaa rakkoon hin jiru haamunu. an si qaxxee hin danda'u Anammoo siin kattaa dhukkee masarraa kaasee si kattaa. garabbi nama meeqa si bira jira si bara nama muraasan akkana si godhaa jira wallahi baay'ee taphannee galatooma faadhatati Namni amma qannasi nam 200. aartanii doktor akkanuma sitti aaranii wallahi sodaatan jechuudha Wayyee. Guys, linki godhaa. ganuma bichaa itti aartanii dhugaa rabbi wallahi sirritti aarsitti aaruu qaban maalifi akkam waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh umar thank you habibi thank you dhugaa rabbi Family. Hawwishaa thank you lubbuu koppii linki gochaa jirta. Biftuu yee wayii yeesiifu. Koppii linki godhaami. Kozi wallahi ummanni kiyya baay'ee taare akka waan simoo itti ilaala doktor Dhugaa uummanni kan kee goobal jedha. Kiyyees goobazidha. An faamilii kee baay'ee jaalladha baay'ee. akka itti namoota hin barbaadan garuu baay'ee si jaalata waan ta'eef Faamilii. sumee thank you ummata sumee bichatti ilaalinaa kaa please Fuula kee keessa gattutuqaame. Dhugaa deemtanii boruu isaanii gittiin gochuu fi hojii keessanii galatooma shukuraan mucaan nam jaartii 20 qabudha. Annam immoo nama jaartii baay'ee qabu miti namni qabu. thank you Guys, tap godhame. Ababaa lama namni garaagaraa ababaa lama. salaam warahmatullahi wabarakatuh Ababaa lama namni garaagaraa. ummata jaalala Thank you Nani. Namni biraa. Yalla namni biraa guutame. Dandeenye na jiraayyuu. Nani ko thank you. Bari fuad osoo barame odoo darbite godhureetti naaf barame ture bara. reefu argatte jaarsa giiftu wallahi na illi keessan maal jechuudha Maal jette? bakka na illi keessa jiranii bar dhiisuu qabaa waan san reefu argatte jaarsaa jedhaa jiranii kanaanuu anallee amma tilaatame kanatti Abbaate anaan gara kan kootti akkas hojjette xilaata baay'ee si baata karaa irratti si miidhanii dhiisi.
Asirratti komintiin dubbisu malee walirraa deemtanii maal jechuudha walirraa deemtan jechuudha. Mucaan jaartii galataa dalagu bakka dirqama saniif jedhee adabamuu qaba. Tumamuu qaba. Nama tokko qofaaf na kennu. Nama 5 illee taatu maaliif dabalan? Nama 20 muluu kootaa nama 20 kenne. Maal jechuudha? gas koppiliin godhame. Simee diidaa. Guddaa galatoomee. Thank you. Kufaa welka. Way oromtitti atini bakka barmuun dhaqqabsuuf tasa. Guys, timing. Injedhuun dhugaa rabbi. Isiin hunduloo itoo isa buloo fi jedhanii. Eenyuun? Barataa biloo fi jedhanii. Namoosis naa qaxxa'u namoosis jedhee. Kufaa, thank you, habiibi. Thank you dhugaa rabbi baay'ee galatoomee. Guys, Kufaa asumaan follow godhaa please. Thank you wallahi baay'ee galatoomee. Dhugaa keetii. Doktor Ana likkisi galcha dhugaa rabbi duraayyuu nama dargatin. ishi atumti namoo hin eeggate adii rakkoon hin jiru. Kufaa. Kufaa bichaa ta'e adda dagalaa ta'e sila wallahi si danda'u qaba. Habiibii kiyya dhugaa baay'ee galatoomee. Guys, taaptaa godhame. Mata taap godhaa kaayisa bichatti hin callisinaati. Wallahi amma adabuu qabna dhugaa rabbi. Isin fuulduratti himmaan bochisa dafaan. Hin bilooyisifne nama isin jettan sanillee. Namoonni wayina namoachuu deemaa yoo sila guys. Nama guyyaa jalqabaatiif dirree seenee thank you fufaa. Namoota rabar qixaatiin 500 gadi hin jiru jedheen. Maaliif? Kumaa garuu adda wal marraa waliin taphatan jiru. Maaliif hin qaxxaamu? Qixaatidhaan walii galee bara. 200 bar. Maaliif 200? Tahee Akkasii siif qaxxaama. wallahi baay'ee galatoomee. Okay. Amma qixaatiin kee maal tokko faa? Guys, osoo teessanii ilaaltan nama wachiistanii mi? Qixaatii barreessaa. Waan faamiliin kiyya jedhee si qaxxaa dhugaa rabbi. Taap godha. Doktor hin qaxxaamta. Tokkoffaa Ifan qaxxaamu. takkaffaa qorataa bilookuu. Qixaatii keessa qorataa maana hiixan isinii warra kana wajjin taphatu hundinuu qixaatii keessa mucaa. Okay. Lammaffaa hanga daqiiqaan dhumatutti bishaan feestaalitti guuttee akkatti qabattee teessan. Feestaalii akkamitti? Sadaffaa? Feestaalii akkam? Feestaaliin jechuun hin qabu feestaalii. Hin gateekku. Eeshi daakuu dibadhu lammaffaa.